Hamzaanis miidiyaan Soofumaris ummata keessan kabajamaa tajaajiltan kan muslimaa dhiifama gaafachuun. Gaafa keenyattis sirbi haraama akka ta'ee dhorkaa garuu ammoo dhumarratti hin too'ibatu namni baay'een akkasii yaadaamu. An baay'ee keessan hangafuun hin danda'a. Muuxannoo miidiyaa kanallee baay'een qaba. Gara tiiktaakii kana dhufee garuu sobaa fi shira kana hin danda'u. Sanarraa ka'uutiin aarii keessa seenee yeroo baay'ee yeroo adda addaa yookiin hin boohaa yookiin waa godheeni keessan turuun hin deema. Kanaafin baay'ee laayivis hin seenu. Soba kanas sobanii qindeessuu kanas hin danda'uuni. Wanti nan isinii jechuu barbaadu otoo tokkummaa keenya irratti cimsinee gaariidha. Anallee hanga beektan tokkotti yeroo isin wajjin soomuu baay'ee keessan hin beektanii, yeroo wajjin aftira goonu baay'een keessan hin beektanii, kabaja akkamis jaalala akkamis akkan isinii qabullee hin beektanii. Ammoo mul'adhee ol bahee deemuu kootti baay'een sababoota garaagaraa waanuma xixiqqoon irratti barbaadanii baay'ee na balleessuu, na xureessuu, na xiqqeessuu barbaadu. Sun yoo rabbi keessa jiraatte rakkoon hin jiru. Ani balleessaan qaba taanaan balleessaa kiyyatti yoon adabamees, yoon badees, yoon xiqqaadhees, yoon xuraayes okay. Garuu baay'ee danda'een as gahe, baay'ee arraba, baay'ee duula, baay'ee danda'een as gahe. Anama sheemiin natti dhagahama sababa kiyyaan. Sababan an interview godhe sababa mucaa tokko an interview godheef haala kanaan duula akkasii mucaan ana baay'ee mucaa fi yaaddaa jira. Wallaalaa ta'uu danda'a akkuma kanaan dura gootan hayyuun amantaa jira irra deebi'aa barsiisaa maal rakkoon qabu. Ammoo gandatti Hamzaanillee kan balleesse jedhee yaadu nama ganda tokko qofa miti kan isaan rabse. Hundi argaan ture nama eenyu maal yaada akkamii akka kennaafi turan gadi bahanii kun barreeffamaan kun abaarsaan waan baay'ee jechaa turan. Nama ganda tokko qofas miti kan isaan rabse innillee gandatti deebisuu hin qabu. Waan kana asumatti dhaabaa, waan kana gorsaa nu gorsaa yoon balleesseef ammaan tana laal hunda si delete godhee deactivate godhee YouTube'ichas lafa kaayuun hin danda'u. Waan takka bu'aa takka 0.0 takka waan irraa argadhe hin qabu yoo uummata kana fayyadee dheembani. Messi difama YouTube'n soofuma Oromooti godhuu hin dandeessu akkas. Cufuun hin danda'a. Hagas walitti buusa taanaan hangana diinoome taanaan hangana isin balleessee uummata Oromoo mufachiise taanaan cufee jecha sana miti hojiin kiyyallee kattiin galii argadhullee isa miti. Dhaabbata kiyyammoo bara 2009 banee maastaawoqiyaa hojjechuu nan danda'a, warra kan biraa wajjin hojjechuu nan danda'a. Yoo barbaade dhaqee markaatootii shunkurtii fidee buna gurguree nama jiraachuu danda'u baay'ee. Yoo gummaa sanillee itti fufuu danda'ee dadhabee jechaadha. Hanga namara uummata kana miidhaan jira ta'ee uummata kanaaf ajandaa guyyaa tokko bara jireenya koo uummata kanaaf ajandaan kenne jedhee yaadeen beeku. Garuu waan kiyya baay'ee ooyisanii yeroo baay'ee yeroo adda addaatti kaasaa jiru. Ittiin beekamuuf maqaa kiyya maali jedhanii gaarii fi samaanis. Please waan inni isin gorsu waa'ee amantii keenya walii kabajnee jiraanna. Oromummaa keenyallee daangaa walii tiksinee jiraanna. Waan baay'ee itti dhabnee jirra, waan baay'ee waliin dhabnee jirra. So waan waliin dhabne san barbaacha nu wayya malee waan kanaaf jennee wal qoqqoonnee wal arrabsinee wal xiqqeessinee please waliin balleessin. Waliif gaachana haa taanu, waliif obboleeyyan haa taanu, rakkoo qabnu walitti keessaa walaa gorsinu, waan hunda miidiyaa irratti hin fidini. Safuuf aadaa keenyallee haa eegnu. Asumaanuu ana hangaatuu labuuf as jara jirti natti fakkaate yookiin as jirti. Wanti isiin gochaa jirtu kanayyuu ammayyuu gorsaan isiyyuu sirrii miti. Anis daangaa darbee aadaaf afaanichas safuu sabichaas darbe taanaan miidiyaanis waan kana karaa sanittiin qajeela taanaan waan kana na dhaabsisuu danda'uu qabdu. Wal gorsuu danda'uu qabna. Waan dubartii tokkorraa ni eeggamu akkaataa gaaffii dhiisi gaaffii na gaafata dura sirna qabaadhu gaafa sirna qabaatte gaafa aadaaf safuu kabajjee na deebisa aadaaf safuu inna gawan sirrii miti wal gaafadha isa lamaan naabil bilbila koo badhaasa mana kunturool godhi gaa badhaasa nama walitti naqanii gorfamuu qabda uummata argee irraa rakkoo qabda ummata argee jala sinalatiin eenyuun gorsa lafatti wal gaafadha badhaasa nuti woomaar argee nutuun haasoyne nama haarawan naqin argee jala dhokatiin
No, ani gandan qabu si jammara nan akkuma beekan amma anaata na dhageessanii jirtanii bara meesii fudhatee mee ani narraa fuudhe. Mee na dhaggeeffata. Ani gandan qabu laal dhaggeeffadha gandan qabu ittiin hima laal sirriitiin itti hima waan sooshaal miidiyaa irratti gootu tootaalii amantaa kamiin keessatti hin fudhatamu maaf ishiin gorsinaa qoodan irratti duultan hin fudhatamu. Masii sariilee keessaa ummata harargee jettee ummata harargee jala dhokatanii waan yakka isaanii dhokachuun hin ta'u. Ani akkuma beektan gandan qabu. Anaa ammantalli teenya maali teenya jedhee namni irraa qolatu argitaniirtan ajandaa banee mana banee harargeen illee narraa dubbata. Arsiin illee akkasuma jimmi illee akkasuma wallaggi illee akkasuma dhugaa kiyya qofa qabatanii jechaadha. Because Oromoo ta'een jiraachaa tureen. Sini galee ammallee akkasumatti jabaadhuuti gista koo ajeen gabbuu nagaasaa nama ol galchata sirraan gabbu'anii reefullee gaaraa mul'ataa dubbiin afaan qabee fudhate waan takka masii jechuu barbaada. Masii namni sitti duule hargee suuraa taatu turte isin sillee beeytu isee callikkiin golcha turte turumbadu itti fufeyyee Masii hargeen sitti duulteen jirtu kolkolee sitti duule kolkoleen ajandaa mataa ofiitiif mana ooyifachuufi ati immoo dhuftee kolkolee wajji kolkolee ta'uu barbaadde mana nama hundara deemiti kootu haasi bolchisanitti maraachanii miidiyaa kan kee namni si ajajee banatte ka Oromoo tittee bantee miti ijjannoo tante wayi arra Oromoo hojjetu wayii galte takkittiin nuwoo goobanaa taziyaasaa sila alatti teessan sharaa ganda namatti mana karatti teessan nuwoo namni galaatti godheewu tabiraa dhiisa gaadha sila hojjettanii ilaaltanii hin qabdan masii ummata keenya warri hawaasni lafarraa waan asirraa deemu kana qubaa'uun qabu masii hawaasni si hojii jiru hawaasa lafarra jiru sani malee hawaasa qilleensarraa kanaa miti hawaasa keetii wajjin wal qabadhu hojii dantee gaarii itti fufu hawaasa asirraa kana yoo deebisuu barbaadde mana kan kee banadhu achitti dhufee akka gaafii sirraa qabu bakka kabajaa kan teetitiin gartee afaan dheerate gad darbitee buloog gootee teessee kabajaa ufitti godhuu qabda yoo akka deemte siituuf gabbuuse kolkolee hundaa wajjin kasin ga'u kasin geenyu hundi afaan sitti banuu jechuu barbaadeet Oromoon namni Oromoo dalagee faarfameen jiru dhumti isaa Oromoo sun namni waluma xiqqeessitti nama xiqqeessitti so dirree xiqqeenyaa dirree salphinaaf hin dhaabin nama si faarsus anama faarsaa faarsee bulallee waliin nama jetti Oromoon faarsee bulaa masillee yoo akka fedhe ammoo dhugaratti nama faarsan masii ishiin nan beektu an duubaan faarse malee hojii ishiitiin beeka ishiidhaan yeroo dheeraan beeka gaafa ishiin Oromoo akka ifama dubbata. Badhaasa. Waan kana tana durallee jeen ture abdiileen hidhaa bahuu irra guddaan keenya namni hojii tokko reefu asii dubbatee jiru caffeeraan mutu qaba dhugaa. Mutura kadhuwa. Wanti dalagaan tanaa olii jirti bar namni gabbayii kayii karaa cufisiin jechuun qabu yoo ati akka hoolatti gaafa qalamte qofa samii argitu yoo taate sitti malee aannan adii haga jedhan yoo eeggatte ati gowwaadha. Gamna dubbiin galchite gowwaa aduun galchite yan aduun dhiite alaa galchite yan gamna immoo gizeen aduun osoo aduun dhiin dubbiin galchite alaa namtichi namnu fixe kanu nyaate hawaasa keenya miidhe gabbee as jira isinti garsiifte amma tun ishirratti illee dhiibabuu maraa haasaa keessatti hin deemu ija qaroota abbootiin keenya kanan turre nama siif hojjete addeebitee immoo ati irratti hin hojjetin guddina yoo dandeesse yoo jaalatte deeggari yoo jibbite irraa gori namoonni gariin immoo ofii guddachuuf jecha nama cabsu kaisa duru jirutti sallalee gaggatarkisuun kun itti baranuu taate ummata keenya waan kana keessaa baanu sitti dheeressa dhiifama masii galatoomii hojii kan kennutu si deeggarraa Oromoon hundaa miti murna garee hanga tokko namoota hinaaftotaatu sitti wacaa gaalli arbi qumuxxuun okkoluu jedhan ati arbasanii akkasi deemti jaagalatamu. Ayyee ani amma bahaatiin jira boo'icha Gudar baasa hundaa ta'u joolii galuun dandeenya kan gaatu lor keessa jirtu masii teenya bahaatiin jira namni anatti aartan jechuun akka amantii keenyaatti yeroo 77 dhiifama walii godhaa dhiifama gaafadhaa jedha otoo hin balleessinis dhiifama gaafadhu namnu sitti balleesse jedha yoon isin mufachiisee fi too yaadiin yoon hamilee keessan qalbii keessan cabsee fi noof galchaa isiniin jechuu fedha. Wanni nu yeroo kan biraallee masilaal wanni nu mufachiifte murti guutoo hidhadhaanuun hin jahin kalees gizee walit dhuftan akka Oromoo walit dhuftan akka Harargee fi Shawatti walitti hin dhufne isin. Lakki dhadhuun jennaan yaaboo. Kaataan ofirraa qoladhuun qaba malee ani seeraa fi sirnaaniin gaafadha malee seeraa fi sirnaaniin gaafadha malee nama gandooksiin galchu.
nagaa ture mee waan takkaa jiru badhaasa. Vita na gaggeessaa jirtanii ani nama Messi mee osoo hin deemne waan keessanii narraa qabaa jedhu jiru. Laal Messi deemini takka dhaabsi. Laal turumbatu waan ayyaa. Anisaan beektaa mi caffe Anisa. Galmoo carraa siifin kan dhaabsa kaa jiru isin eeyyamamtuun taane akkamittiin si kan. Jechuun wanni tuma Badhaasa. badhaasa akka